السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردوتو تفوزي ذاكرة كم فيانا جاكي سنجرتو ما شاء الله بجزرات تنسين جلالك علي وانيتي يا أركفوني أمتا أمنتي براء الشمع سنجر كم فيانا جانا جرتو بجزرات تاني. كيفكم كم جرتو برارا مالفكاتا ما شاء الله. وان تكو تجرا والله وانا كان وجينا مكنا وجين أرمو كان يعني يرو إلهالتي وانا كان سيوجودا مالي في أجندة وان جري دوات هندام بربادن كان يرو السبنو أبوليجني والله درا وانا كنا إيسا فكينيا في واي ماكي يورو جيجود ماكي يورو سورة كلها قبدي maal jedhanii amma ajandaa ajaa'ibaa kanaanii miidiyaan kun baxaxamu jira. Okay? Amma yoomitti kan keenya kun maalumaafii inaaffaan dhiistan. Namni tokko yoo ka'e isin keessaa bicuusii mul'atee bicuusii beekamtii godhatee jedhe karaa ittiin mataa cabsitanuu qofa. Karaa ittiin mataa cabsitanuu karaa ittiin mataa isaa gadi qabdanuuf maaf barbaaddan? Maaliif barbaachiseen kun? Sabni biraa akka keenya kanaa miti. Yoo namni bicuusi nama keessaa guddate akka itti dabalee wal guddisuu barbaada malee akka itti wal xinneessuu barbaadu. Garuu Oromoon kun jechuudha jara biyya jirurraa jammaree jara biyya jiranullee yoo fakkeenyaaf ka'e ollaan isaanii guddatee bicuu jararra caalee akkuma kana jechuudha waan ittiin gadi qabanuun barbaadu. Okay? Warri biyyaa baanii kaleessa akkasitti hireen akkasii jawaala kan nu qabachiiftee akka waan barbaanne haasofnee jennu nu goote kunillee jechuudha yoo bicuusii abbaan tokko ka'ee nurra bicuusii waan mul'atee jedhe karaa ittiin mataa isaa gadi qabu karaa ittiin amilee isaa cabsinu kana barbaada. Kuni maaliif barbaachise? Mucattiin kun wallaahi ani maakii yeroo kana baay'ee tokko nan jaalladha. Makinaan isaa nama takkaa ergiin guyyaa miidiyaa kana banadhee fayyadamuu jammareeti takkaa maakiidhaa. Intini banattee mana sii banattee nama arrabsitu takka argee hin beeku jechuudha. Takka argee hin beeku. Kanaafuu maaliif nama akka kanaa gadi qabuuf cinqamtan? Ammallee mucattiin kun nama rakkataa bira dhaabbachuudhaan yeroo Oromoon miidhame isiinillee wajjiniin iyyitee maraattee akkam cinqamtuudha jechuudha. Amma ala isiin bultii ijaarrachuudhaaf kaatu akka bultiin sii jalaa diigamu akka yookiin mucaan sun immoo jibbee kanatti qabatee jibbee dhiisee jedhanii jechuudha. Ergasii amma kana hunda maal eeganii gadi hin baasanne? Amma gadi baasuun maal barbaachise? Waan ammamiif ammam lafa keessanii dhoskitanii jirtanu takkaa hin argine yookiinoo amma gadi baasuun maal barbaachise? Sababni isaa maal? Ittiin xiqqeessanii akka mucaan kun bultii hin ijaarranne jechuudhaaf jechuudha. Wallaahi qalbii nama guba yeroo nama kana as-sabdeen ilaaltanii. Namni kun maaliif waliif hin teenye? Maaliif walitti naafuun? Yoo inni tokko bicuusii isa tokkorra guddate akka kana walitti naafuun maaliif barbaachise? Subhaanallah. Wallaahi waan akkaan qalbii namaa cabsu jechuudha. Hojii Oromoo kana Rabbillee kanumaaf akka kana yaanii keessa keenya waan argaaruuf akkaataa keenya waan argaaruuf tarii akkana nu godha fakkaata. Okay, yeroo tokko yaanii akkas nama jechisiisa jechuudha. Akkaataan keenya wallaahi akka fokkisaa akka baay'ee tokko fokkisuudha. Maali miisa babuuntii mucaa miskiina kana mucaa takkaa nama arrabsite takkaa isin ajandaa kana barbaadde jechuudha. Akka ijoollee kaanii waan ta'e ijoollee feemisan nama meeqaata mul'isa sooshaal miidiyaa kanarra garee arge jechuudha. Akka isaan itti fammasan. Okay? Waa meeqa hojjetanii ganda namaa arrabsanii haadha namaa abbaa namaa mataa gadi garagalchanii qabrii keessatti akka wakkachi nama hin dhiisin jechuudha. Akkanatti nama arrabsanii beekamtii argatanii asirratti feemmasan. Okay? Garuu mucattiin kun miskiina takkaa isiidhaa nama arrabsu an takkaa maakiidhuma nama arrabsu argee hin beeku. Okay? Nama yoo ta'e Oromoodhaa cinqamu malee ilmoo durbaa ta'a. Nama akkatti jechuudha yeroo amma kana hunda nama Oromoodhaaf cinqamaa Oromoo bira dhaabbataa bahe har'a kana akka areesiin bultii ijaarrachuuf kaatu bicuusii guddan mul'atu jechuudha. Namni keenya akka kana kun karaa ittiin hamilees cabsu barbaada. Karaa ittiin gadeesii qabu barbaada. Laazimaati nama keenya isaa ol ta'u yoo jechuudha kun jara hin gammachiisu. Laazima jaraa gadi taatee
waan hundaan iyyuu jiraa gadi taatee akka jiraattu barbaada Oromoon. Mii maaluma namaa balleessitee jennaan keessumatti isaatii isiin akkasitti bultii si ijaarrachuu kaatu keessa jechuudha. Akka mucaan kun yookiin didee ati kaleessa kana taate ati kaleessa kana goote jedhee isii dhiisuuf jecha gocha akka kanaa godhanii yaani kun waan durii natti fakkaata yoonni jedhama kana olee gadiidhaan deemuu jiranu fuudhanii suuraa kana gadi baasanii ittiin hamilee cabsuudhaaf cinqamu jechuudha. Maaliif barbaachise yaa Oromoon akka kanaa kun? Amma yoomittiin jedheen kan keenya kun ammoo yoom bicuusi namni mul'atne nama hojjetu yoo ta'es ka dalagatu yoo ta'es yoo argine karaa ittiin gadi qabnu barbaanna. Nama kamiiyyuu namni kamiyyuu jechuudha akka inni isin caalu hin jaallattan. Rabbiin maalaaf akka kana isin godhe? Maali sababni isaa? Mee mucattiin kun haa jiraattu? Wallahi akka malee qalbii nama cabsaa. Keessumatti jechuudha akka waan immoo waa'ee qaama saalaa kana dhaga'ee namni kun bakka akka waan ofii yaanii hin qabne irraa maraatee dubbachuun suuraa sana poostii gochuun waan akkasii gochuun akkam jara gammachiisa jechuudha. Akka waan ajaa'ibaa waan dinqii wayii godhanii. Maali sababni isaa kun? Maaliif barbaachise? Kunni maaliif barbaachise? Mikinaan isaa maali? Namni kun kaleessa maaloo wajjiniin taa'aa jiru? Maakii dhumti jechuudha waa'ee jaalalaatti galuun si dheengadda. Takkaa mucattii kana aanu wallaahi yeroo hunda na dhiba. Ijoo akkamitti sadarkaa kanaan yeroo ijoolleen akka kana maraatti waa meeqa nama meeqaa meeqatamaa arguu jirra jechuudha miidiyaa kana. Garuu mucattiin kun wallaahi karaa sanatti an takkaa yaanii kadhaa dura hin dhageenye. Reeffi kana ibsisaa irratti dhaga'u jira jechuudha akkasiin isa jaallatte. Amma yeroo isin immoo jaallattee ijaaramuudhaaf bultii godhachuudhaaf fedha godhachuu jechuudha. Kunoo akkas godhanii karaa ittiin mucaan sun dhiisuu barbaadu jedhanii suuraa waggaa meeqaa fidanii poostii godhanii akkasitti irraa sirbu. Namni keenya maaliif akkana ta'a? Namni keenya amma yoomitti akkana ta'a? Ani wallaahi waa'ee tokko na aarsa. Bakkumti itti Oromoo kana jalaa baqatanii jiraatan wayitu jiraate wallaahi laazim nama dhiba. Inaaffaa hin dhiisanu bakka bicuusi ati jararra mul'atta taanaan abadan sitti hin gammadanu. Yoo akkam ta'e maashaallah hin jedhanu. Inuma sitti naafu jechuudha. Maal akka ta'eef maadiri subhaanallah. Yoo biyya ta'ellee mi'eessa baa nama biyyaa. Bicuudhuma si ollaan bicuusi waan gaarii godhatee nama dalagatee yaani nama rakkanne bakka isan kajeelle yoo ta'e waa wayii jechuudha itti naafee waan inni hin qabne irra kaa'uun akkanatti argattee firii kan akkanatti argattee akkanatti godhattee akkanatti fiddee jedhee waan sobaatiin maqaa isaa xiqqeessuu barbaada. Okay? Garuu yoo inni rakkatee immoo kan isa jala galee jiraatu ta'e waan akkasii hin xiinqeeqanu yaani. Namni laazima jiraa gadi ta'uu jiraa gadi yoo taate hin gammadu. Garuu bicuusi jala caalta taanaan bicuusi mul'atteetta taanaan inni kun jechuudha bakka jirdu du'aniiru. Maadirillee shimaa arfana. Uummata kanaa wajjiniin wallaahi mataa dhumti nama dhukkuba. Waan akkana ajandaa barbaadan keessaa ana maadiri na dhibaan. Maaliif akka jarri akka kana godhatanu wallaahi subhaanallah rabbi jara haqa jeelchuu. Akkasii wallaahi maakiin yoomiyyuu gootaa inni beeku inni nayyaanii namni namummaa qabu waan ati kaleessa goote yoomiyyuu hin irraanfatu abadan. Gochati kaleessa goote waan ati kaleessa Oromoo kanaaf goote abadan hin irraanfatu jechuudha. Okay? Yeroo meeqa akkasiin Oromoodhaaf jettee imimmaan si xuroorsitee jettu mudhatti kan nan garuu takkaasidha jaalala jaallatee akka ijoollee ammaa kan sababa dargaggeessaatiif sababa maaliitiif asirra dhufee boo'ee maraatee maal jedhu hin argin ammaan kana mucaa kana jaallachuu si arge jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa rabbiin bultii gaarii itti ijaaru jedhanii hin dhiisanu. Yoodhuma wal dhiisanii maali rakkoo maalii qabanii akka kana wal xiqqeessanii yaanii karaa ittiin mataa gannama cabsu qofa barbaada jechuudha uummanni keenya. Wallaahi rabbiin jara haqa jeelchuu. Waa'een uummata keenyaa kun nu gamsiiseedha. Heddumatti jiraan. Anasii caala laazima yaanii namni kun yoo abbaa sanaa gadi namaa gadi yoo taate malee ati nama biratti hin jaalatamtu. Bicuusi yookiin kan nama sanatti dhiyaattee kan bira darbitu yoo taate akka kana jechuudha. Waa wayii barbaadan waan hin jirre wayii waan ati dagatte wayii yookiin haasaa taasiftes haa ta'u yookiin gochati gootes haa ta'u
Kanumatti taansi ammallee immoo namni tokko jechuudha yaa ijoollee waan isinii dhaamu kun immoo dhaamsa jechuudha nasihaadha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana hadaraa rabbii wallaahi hiriyaa kooti jettanii atta hiriyaa durbaatti suuruma keessa hin ergina. Suuruma keessan jechuudha bicuusii uffannaan keessan hin tolle taanaan ittiin ergina. Maaliif jennaani namni amma abadan sodaa rabbiis dhiiseera. Amanamuus dhibeera. Nam tokko namni amanu hin jiru. Waa bicuusii yeroo argate gaafa ati wanta tokko balleessite jechuudha. Wanna sanaanii jedhaqee amilee keessa tuquuf cinqama waan ta'eef attaa ijoollee dubartii akka keessaniitti kun hiriyaa kooti jettanii suuraa waan ta'e ittiin ergina. Suuraa qajeeltuu akka namaatti xamaxamattee yaani yoo jiraatte malee jechuudha. Uuma bicuu tokko yaani gaafa siin loltee gaafa akkasii barbaadu ta'uu didde attaa dubartiinuu jechuudha. Suuraa sana fuuteeyyee kunoo akkatti waan barbaade barreessitee poostii gooti. Kanaan mataa kan kee gadi si qabachiisuuf jettee. Inni dhiiraas immoo isa kaleessa si jaallatee an jaalallee keeti jedhee akkasitti sossobee suuraa tokko sirkaa fudhate gaafa ati bicuu siittii wal dhibdee yookiin kun akkatti dhiira biraa jaallatte jette karaa ittiin dhiirri sun si jibbu waan barbaadu jechuudha. Suuraa waggaa meeqa amma suuraan kuni suuraa maakii kun hin beekama jechuudha. Kuni asalan suuraa duriiti. Ilaalaa mimi suuraa duriiti jechuudha hin beekama. Okay? Kanumayyee dhuskatee jechuudha gaafa wayitiin mataa kee gassi qabuudhaaf gassi cabsuudhaaf barbaada. Kana waan ta'eefi hadaraa keessa hin gowwoomina. Eenyumatti illee suuraan taane bicuusii suuraa waan hin taane abbaa fedhetti hin ergina. Wallaahi of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha. Zabanni ammaa yaani akiru zamaaniin keessa jira. Zabana nama amananii jechuudha. Kun hiriyaa kootii, kun fireendii kootii, kun tajaarsa kan keetti abbaa ilmoo keetiitti suuraa hin taane hin ergin. Kun dhaamsa nasihaadha yoo fudhattee hodhiifte jechuudha. Maaliif jennaan namni ammaa gaafa ati namni kamiyyuu wal dhibaa adda ba'aa jaartiiniif jaartiinillee adda ba'aa hiriyaan lamanillee guyyaa tokko wal dhibuun hin oolu. Abadan jechuudha kun uuma jiru. Gaafa sana bakka waan akka kanaa soqatu. Isa kana isa kaleessa fi ati yeroo akka namaatti waliin haasoftu yeroo akka obboleessaa akka obboleettiitti waliin haasoftu yookiin immoo yeroo akka jaarsaaf jaartiitti waliin haasoftu yookiin yeroo akka fireendii kooti jettee iccitii hankee waan wajjin hin goote kana jechuudha. Har'a gaafa ati ittiin lolte kana kakaleessa assabuun hin jiru. Isa kana fidanii gadhiisanii ittiin mataa kan kee si cabsu waan ta'eef. Kana waan ta'eef ijoollee of eeggadhaa, of eeggannoo godhaa. Hadaraa itti dheedanitti of eeggannoo godhaa. Nama kana hin dhamaninaa abbaa fedhe haa ta'u nama namaninaa. Bakka hiriyaa kooti jettee akka hin taane wajjin hin ta'in. Fireendii kootii jettee wajjin akka hin taane hin ta'in. Suuraan taane ittiin ergin. Abbaa manaa kootiitu abbaa ijoollee kootiitu jettee abbaa ilmoo keetiitti jechuudha suuraan taane hin ergin. Yookiin gaafatti maalitti beekte yookiin gaafatti ittiin adda baatu jira waan ta'eef. Kanaafuu innaan ergii feesbuukiin tiktookiin kun dhufee waan badaa keessa jirra. Namni yeroo durii yoo akkam walaaleffates inuma walii dhiisa waan godhu hin qabu. Garuu amma bicuu tokko waan si aarse tokko bicuu si walitti mufannaan waan akka kanaatu barbaaddatama jechuudha. Karaa ittiin qalbii si cabsan, karaa ittiin nama keessaa gassi galchan, karaa ittiin hiriyaa kee keessaa gaditti qabanuun barbaaddatu. Kana waan ta'eef hadaraa of eeggadhaa. Hiriyaadhuma nama hinaa. Hiriyaan zabanaa hammaa hiriyaan hamma namtu tokkittiin hin jirtu. Hamtuu bichaatu iyyuu lafarra guutte waan ta'eef. Kan isinirraa fayyadamuuf isinirraa nyaata isinirraa dhugee yeroo sanaaf isinitti waliin jiraachuu fedhu malee inni rabbiif jettee walitti siqatanii akka jara keenya durii wal jaallatanii jedhanu inni qaataafi. Inni akkasii jechuudha qaataafi keessumatti zabanammaa kana keessa yoo faayidaa waliitiif taate malee wallaahi rabbiin waa qajeelchu malee kanaafuu innaan hadaraa of eeggannoo godhaa. Abbaa fedhetti suuraa keessan hin erginaa. Abbaa fedhetti suuraa badaan erginaa. Kunoo akka kanaa gaafa wayitti mataa si cabsaa. An fakkeenyaaf namni itti jaallatu gaafa suuraa kana arge jechuudha. Yookiin suuraan kun waan akka diingataa akkuma qalleetti namatti ergitataa. Yookiin hiriyaa kee durbaa taati yookiin nama akka ammaa maqaa firendiitiin dhufee si haasofsiisee sirkaa fuudhu ta'a.
Okay? Yookiin jechuudha. Suuraa kana hogguu sirkaa fudhatee jedheen lafa keewwatee gaafa wayii akkanatti yeroo inni gadi baasu jaalallee kee kanatti maaltu dhagahama? Ilma namaati innis. Maaltu sitti dhagahama? Meemee nama si jaallatu kanatti nama kaleessa fireendii kooti jedhee si waliin deemu kanatti maaltu itti dhagahama? Kana ilaalaa immoo ilmi dhiiraasi jechuudha. Yaani keessumatti wallaa ijoollee dhiiraa kana of eeggachuudha malee waaqayyo tokko nama qabannaanii isiidha jechuudha. Rabbi isin eegu malee ijoolleen dubaraa. Waaqayyo tokko namatti qabannaan jechuudha. Keessumatti waan akka kanaa irratti dhiifamni hin jiru jedha dhiiraa biratti. Garuu kuni waan salphaadha waan bicuudha gaafa gootu. Hiriyaa namtuun gaafa isiin kana gassi baaftu kanumatu bultii kee diiga. Kanumatu bultii kee si jalaa balleessa. Kanaafuu jennaan of eeggadhu. Iddoo dheetti of eeggadhu. Nama kana hin amanin. Kun abbaa manaa kooti, kun fireendii kooti, kun hiriyaa kooti jettee abadan abbaa fedhii ta'uu hin amanin. Okay? Maaliif zamanatti wal amanuun hafee hin jirtu amma wal amanuu wanti jedhamtu wayii hin jirtu abadan. Akkamitti nama amanta kana ilaalaa? Gaafa ati jaarsi kee yookiin fireendiin kee gaafa kana argee akkam siin jedha? Maal siin jedha? Akkamitti si wajjin jiraata? Utuma inni siin jechuu dhiisii immoo yookiin nama imaana qabu nama rabbiin sodaatu wayii ta'e yaani nama daantaa hin godhanne ta'e illee jechuudha. Sitti dhagahama. Si yeellaa isa si qaanyes hamma umurii kee wajjin jiraatte guutuu jechuudha. Yaani si yeellaa isa. Namni sunis immoo hin soba malee nam tokko fakkeenyaa sobeedhumallee yoo si waliin jiraata ta'es ilaa umurii isaa nama kana hin daganne namallee waan kanaan jaarsuma kan kee ta'e si fuudhee ka'e nama kanaan dhamilee kee si tuqaa si tuttuqaa si waliin jiraatu jira jechuudha. Kanaafuu waan akka kanaa fuuldura keessan asabaa yeroo waa gochuu kaatan maaliyyuu gochuu kaatan fuuldura keessan maal akka jiru maaltu akka isin eeggatu nama akkamitti akka rabbi isin qabu subhaanallah hin beektan. Namni kamiyyuu jaallachuu malee kan rabbi isiniif qoode lafuma jirte jechuudha riskiin keessan. Namni kun yookiin nama inaafu ta'uu danda'a. Gaafa suuraa akkanaa arge maal akkan isiin jedhu namicha sanattis maaltu akka itti dhaga'amu ilma dhiiraati kana yaaduufi qabda. Kanaafuu innaan obboleeyyan waan akka kanarraa rabbi isin eegu adaraa keessan of eeggadhaa. Waan hin taane hin hojjetinaa. Hiriyaan taaneen nyaasa'inaa. Hiriyaan hin taane hin beekamti. Gaafuma jalqabatti naasoftan dhiiras taate durbas taate hin beekamti. Isin dubarri bakka hundatti hin goyyoominaa jechuudha. Utuu kana argitanuufa hin goyyoominaa. Yeroo danuusaa yeroo tokko qaama akkasii kana jedhamee wanti fokkotaan bichaan miidiyaa kanarratti ba'a. Kana hundayyuu immoo jechuudha. Kanuma namni waraabee akkasitti gaafa nagaasii waraabee gaafa lolii isaa immoo gassi dhiiseedha malee wanni ati yookiin ofiin qaama kee waraabdee gassi of dhiiftu wayii hin jiru. Isuma gaafa nagaa afaan mi'eeffatee afaan isaa dammasoo gidda dibatee dhufee akkana si godhatu iyyee boor immoo akkatti qilleensisiisaa jechuudha. Akkati umurii kee guutuu jedhaa aadaa jiraattu. Godaanisa isa umurii kee sirraa hin banne sitti godha. Kana waan ta'e jennaanii of eeggadhaa rabbi isin eegu. Like, share, subscribe immoo hin dagatinaa siin jedha obboleeyyan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.